Ashama akkam jirtu jaalattoota fi hordoftoota YouTube Tasfaa Studio. Egaa yeroo hammaa kana kan nuti jirru baadiyyaa magaalaa Amboo keessa yoo ta'u, magaalaan Amboo baadiyyaan ishee haala kanaan bareeddi. Daawwadhaa isiniin jenna. Akka mootichi iddoo dhaaba waynii keetii naaf kenni jedhee yeroo gaafatetti naabuteen garuu deebisee haala abbaa kootii siif kennu Waaqayyo naa oolchuutti jedhe. Mootota isa duraa boqonnaa 21 lakkoofsa 3. Yerusalem, Khanin Bokando, Nafan Manake.